Harkafuun daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Qabxiin barattoota kutaa 6ffaa fi 8ffaa kan naannoo Oromiyaa har'a ifoome. Biiroon Barnoota Oromiyaa qabxiin qormaata barattoota kutaa 6ffaa fi 8ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 har'a ifoomseera. Biirichi akka beeksisetti qabxiin darbinsa barattoota kutaa 8ffaa dhibbeentaa 50 ol ta'uu naannawaa horsiisee bultootaaf dhiiraaf dhibbeentaa 48, dhalaaf dhibbeentaa 45 fi isaa ol qaama miidhamtootaaf ammoo dhiiraaf dhibbeentaa 45, dubartii fi dhibbeentaa 42 fi isaa ol akka ta'u murtaa'u biirichi beeksiseera. Haaluma kanaan barattoota qormaata kutaa 8ffaa fudhatan keessaa dhibbeentaan 73.11 darbaniiru jedhe Biiroon Barnoota Oromiyaa. Barattoota qormaaticha fudhatan 500,000 fi 39,000 fi 874 keessa barattoonni 300,000 fi 94 fi 697 qabxii darbinsaa galmeessuun gara daree itti aanutti darbuu himeera. Barattoota qormaata kutaa 6ffaa fudhatan keessaa 500,000 fi 3,000 fi 726 keessaa barattoonni 400,000 fi 8,000 fi 476 yookaan dhibbeentaan 81 ol darbuun ibsameera. Oromiyaa keessatti daldaltoonni gatii malle dabaluu irraa akka of qusatan Biiroon Daldala Naannichaa beeksise. Itoophiyaatti torban kanarraa eegalee imaammata bulchiinsa sharafa alaa haaraa hojiirra oolu hordofee daldaltoonni carraa kana fayyadamanii faayidaa hin malle argachuuf yaalan mul'achuusaa Biiroon Daldala Oromiyaa beeksiseera. Biirichi ibsa baaseen daldaltoota odeeffannoo dogoggoraa gatiin meeshaaleen ol ka'aa jiru jedhuun gatii hin malle dabaluu dhoksuu fi kuusuu irraa akka of qusatan hubachiiseera. Daldaltoota gatii hin malle meeshaalee irratti dabalatan irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fi seeraa kan fudhatamu ta'uuf kana raawwachuufis koreen Komaandi Poostii sadarkaa hundeessee hojiitti galuu beeksiseera. Hawaasni daballii gatii seeraan alaa wayita argu waajjiraaleen daldala naannoo isaatti argamanitti yeroo akka kennu waamichas dhiyeesseera. Oduma wal fakkaatuunis bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessattis daballiin meeshaalee adda addaa daldaltoonni seeraan ala dabalan irratti tarkaanfiin fudhatamu Biiroon Daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ereera. Barattoonni aanaa darraa 400 qorumsaaf yuunivarsiitii Salaalee turan maatiitti deebifamuun dhaga'ame. Barattoonni aanaa darraa irraa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf yuunivarsiitii Salaalee galan maatiitti deebi'uu fi danqamanii torbaniif achuma turaniiru. Barattoonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa qorumsaa fi yuunivarsiitii Salaalee turan maatii isaaniitti deebifamaniiru. Barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf yuunivarsiitii Salaalee seenanii kan turan keessa barattoonni aanaa darraa irraa dhufan 395 erga qorumsa xumuranii sababa rakkoo nageenyaan osoo gara maatiitti hin deebiin torbee lamatti dhiyaataniiru. Yuunivarsiitii Salaaleetti daayirektara quunnamtii uummataa kan ta'an Dr. Yashiin Mabeet Boggaalaa BBC'n natti himaniiru jechuun akka baasetti taanan barattoonni kunneen roobii namarraa eegaluun gara aanaa darraatti deebifamaniiru. Itti dabaluunis guyyaa har'aa kanas barattoonni hafan gara maatii isaaniitti deebi'uu mirkaneeffanneerra jechuun himaniiru. Daandiin magaalaa Fiicheerraa gara aanaa darraa geessu sababa hidhattootaan rakkoo nageenyaa kan qabu waan ta'eef tajaajilli geejibaa daandicha irratti taasifamu erga dacitee bubbuleera. Barattoonni qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf gara yuunivarsiitii Salaalee dhufanis raayyaa ittisa biyyaatiin eegamanii kan dhufan yoo ta'u yeroo deebi'anis akkasuma eegumsi taasifame. Kaabineen Beenishaangul Gumuz keessatti morkattoonni lama yeroo muudaman tokko ammoo komee kaasaa jira. Caffee naannoo Beenishaangul Gumuz muudama haaraa kenneera. Naannichi morkattootas ofitti dabalee bulchiinsa haaraa hojii eegalchiiseera. Baroota dheeraa booda naannoon Beenishaangul Gumuz bulchiinsa haaraa hojii eegalchiiseera. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa bara 2021 keessa godhamee ture. Naannicha keessa bakkoota gariitti rakkoo nageenyaan kan ka'e osoo hin godhamiin waan tureef bulchiinsuma Ashadlii Hasan kan bara wayyaanee aangoo qabateetu waggoota 8tiif bulchaa ture. Waxabajjii darbe keessa erga filannoon haaraa fi irra deebi'iin taasifame booda kibxata darbe caffeen naannichaa mormitoota ofitti dabalee hojii eegaleera. Bulchiinsi haaraan suni obbo Ashadlii Hasan deebisee pirezidaantummaan filateera. Pirezidaanticha ammoo kaabinoota isaanii 19 caffeetti dhiyeessanii raggaasifataniiru. Kaabinee naannicha keessatti mormitoota irraa namoonni 2 yeroo dabalaman mormituun ammoo waadaan nuuf galamee ture hin
guutamne jechuun komateera. Hoogganaan paartii Dimokiraasii Booroo obbo Amantee Gaashii fi hoogganaan sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz obbo Abdusalaam Shengel miseensa kaabinee naannichaa ta'anii wal duraa duubaan obbo Amanteen hoogganaa biiroo investimentii industirii obbo Abdusalaam ammoo hoogganaa biiroo hojii fi ogummaa taasifamaniiru. Sochiin Dimokiraataa uummata Gumuz ammoo kaabineetti nu dabaluuf waadaan nuuf galamee ture hin guutamne jechuun komataniiru. Dhaabni obbo Giraany Guddataan hoogganan kun filannoo Waxabajjii darbe godhametti caffee naannichaaf teessuma 8 kan federaalaaf ammoo tokko mo'achuunsaa kan yaadatamudha. Ajajaan waraanaa Sudaan marii nagaa yaadame irratti yakkan hirmaanne beeksisan. Ajajaan waraanaa Sudaanii fi mataa mootummaatti kan jedhaman Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniin marii nageenya ji'a kana keessa godhamuuf yaadame irratti hin argamu jedhaniiru. Al-Burhaaniin kana kan jedhanii fi roobii kaleessaa yaaliin ajjechaa waan isaan irratti taasifameefidha jedhameera. Kaleessa sirna eebba waraanaa leenji'an irratti wayita argaman xiyyaara nammalee yookaan dirooniitiin yaaliin ajjechaa godhamee ture. Mooraa waraanaa Geebit jiru keessatti waraana akkuma eebbisanii battalatti achi deemuu isaaniiti malee silaa dhukaasa misaa'ila sanaan jeneraalticha ajjeefamuuf akka ture dubbii himaan waraana Sudaan ibseera. Balaa sanaatiin barattoota 4 fi ajajaa waraanaa tokkotu ajjeefame. Al-Burhaaniin balaa sanaan kan raawwate humna addaa Sudaanidha jedhaniiru. Gareen sun garuu ani harka keessaa hin qabu jedha. Duraan marii araaraa Switzerland keessatti godhamuuf yaadame irratti nin argama kan jedhanii ture Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniin yaalii ajjechaa sanaan booda garuu waraanaan mari'adhuuf tokkollee hin jiru harka hin kennu ni falmanna malee akka jedhan Aljeeziraatu gabaase. Kan isaan waraana jiran ajajaa humna addaa biyyattii Jeneraal Mohammad Dagaloon garuu marii Ameerikaa fi Saawud Arabiyaan haga 14 dhuftuutti qopheessan sanarratti ni argamna jedhaniiru. Haalli muddama biyyoota baha giddu galeessaa mudataa jiru to'annoon alaa ta'uu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Golli mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii raafamni baha giddu galeessa keessatti cimeetti fufee sababeeffachuun waraanni Gaazaa gara walitti bu'iinsa naannootti guddachaa akka danda'u akeekkachiiseera. Ajjechaan hogganoota olaanoo Hamaasii fi Hizbollaa Beeruutii fi Teheraan keessatti sa'a 24 hin guunne keessatti raawwatame lola kana gara naannoo baha giddu galeessaa cufatti babal'isuu mala jechuun yaadachiiseeras. Ajjechaan qondaala Hizbollaa fi Fuwaad Shukrii fi qondaala damee siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyaa irratti sa'aatiiwwan muraasa keessatti raawwatameen walitti bu'iinsa baha giddu galeessaa keessatti dhimmoota hammeessuu danda'u ta'uu golichi ibseera. Ajjechaa hooggantoota kanaa hordofuun tarkaanfiin Hizbollaa fi Iraan Israa'el irratti fudhachuuf deeman to'annoon ala akka ta'u malu manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii akeekkachiiseera. Iraan ajjechaa rifaasisaa misaa'ila magaalaa guddoo biyyattii Teheraan keessatti raawwatameen itti gaafatamaa waajjira siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyyee irratti raawwatame hordofuun Israa'el irratti haaloo ba'uuf dhaadachuun ammoo sodaa hamaa uumeera. Hoogganaan olaanaa amantaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjechaa keessummaa isaanii irratti raawwatameen gadduun deebii dachaa akka kennuuf jiranii fi dhiiga obboleessa keenyaaf illee gumaa ni baasna jechuun akeekkachiisaniiru. Erga oduun kun dhaga'amee kaasee immoo ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun gama hedduun doorsifamaa waan jiruuf lammiileen Israa'el akka wal faana dhaabbattan jechuun gaafataniiru. Netanyahuun doorsifni fedhe jiraatullee humni ittisaa Israa'el haleellaa qaama kamirraa dhufu kamiifuu deebii sirrii ta'e kennuuf qophii gahaan taasifameera jechuun ibsaniiru. Manni marichaa walabdeen kun otoo hin hammaatin hawaasni addunyaa dhiibbaa dippiloomaasii cimaa akka taasisus gaafateera. Biyyoonni akka Chaayinaa, Raashiyaa, Iraan, Aljeeriyaa fi biyyoonni biroon ajjechaa qondaala siyaasaa Ismaa'il Haniyee yeroo balaaleffatan biyyoonni akka Ameerikaa, Biriteen, Firaansi ammoo tasgabbii dhabuu naannicha keessatti mul'ateef Iraanitti quba qabu. Ameerikaatti namoonni bara 2001 haleellaa qindeessuun himataman yakkamtoota ta'uun amananiiru jedhe abbaan alangaa biyyatti. Namoota haleellaa fulbaana tokko bara 2001 Niiwuyoorkitti gaggeeffame qindeessaniiru jedhamanii himataman keessaa 3 gocha kana amanuun murteen du'aa akkatti hin muramne mootummaa wajjin waliigaluu biiroon ittisa yakkaa Ameerikaa beeksise. Namoonni haleellaa 911 jedhamuun beekamu qindeessan jedhamanii to'ataman keessaa
sadii kan murtee du'aa akka irratti muramne mootummaa wajjin walii galan jedhamaniiru. Isaan keessaa namoonni kunneen Khalid Mohammed, Walid Mohammed Sahali, Mubarak bin Attashi fi Mustafa Ahmed Adamidha. Namoonni kun erga to'atamanii addacha osoo hin dhiyaatin buufata waraanaa humna galaanaa Ameerikaa Guantanamo keessatti hidhamanii jiru. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti namoonni kun mana murtiitti dhiyaatanii duutitti murtaa'uu yeroo jedhu balleessaa isaanii amananiiru. Haa ta'u garuu waa'een waliigaltee namoota yakkaan hidhamanii turanii fi mootummaa gidduutti godhamee bal'inni isaa ifa hin taane. Haleellaa 9/11 bara 2001 gaggeeffameen namoota 3,000 ta'an New York keessatti lubbuun darbeera. Haleellicha kan raawwate Alqaayidaa yoo ta'u, Ameerikaan immoo kana haaloo ba'uuf Iraaqii fi Afgaanistaaniin weerartee turte. Kanneen haleellaa 9/11 qindeessuun to'ataman keessaa 3 amma balleessaa isaanii amanuun murteen du'aa akka irratti hin muramne mootummaa Ameerikaa wajjin walii galaniiru. The New York Times akka gabaasetti waliigalticha jalqaba kan beeksise abbootii alangaa xalayaa maatii hidhamtoota kanaaf erganidha. Murteen du'aa akka irratti muramneef himatamtoonni kun sadan himata irratti dhiyaate hunda amananiiru. Kunis jecha namoota 2,976 kan himata keessatti tarreeffaman dabalatee jechuudha jedha xalayaan abbaan alangaa olaanaa Riir Admiiraal Aaron Guug barreessan. Namoonni haleellaa 9/11dhaan wal qabatee himataman kunneen himanni yakkaa hedduu namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuu, seera waraanaa cabsuu, ajjechaa raawwachuu, gara dabarsuu fi shororkeessummaa fa'aatu irratti dhiyaateera. Miseensonni paartii Riippaabilikaanotaa mootummaan Baayiden himatamtoota kana wajjin walii galuu isaatti hedduu dheekkamaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.